Haneessa koo kan ijoollee kootti. Egaa usiin jedhe hin gurgurtuti. Maali gurgurtu? Saako hameecha ko kan ijoollee ko elmee aannan obaasuun gurguru inni. Maal jala gurgurtu? Dhageessan mako. Waa'ee lafa kana jedhee himatame. Lafa kana dhabuurra immoo hameessa kana dhabuun wayyaa jedhee maali geejjibaaf jettanii isaa gurgurtu? Nuti sirin liqeessinu. Geejjiba qofaasitti fakkaatee kan si barbaachisu. Namni seeraan beekanaan jedhee dhoo sana horii guddaa si barbaachisa naan jedhe. Yaa gowwitti akkam gowwoomne. Kanaan duraanis gaafame kunoo lafa gubbaasanii mana murtii deemu namoonni naannoo san jiran seera beekna warri jedhan maallaqa guddaa si barbaachisa naan jedhan garuu achi ga'u qarshii digdami ittiin banuudhaaf ishiinu ani kanaan amanu siin jedhe hin amanu eega namannoo beenu gaa'eetti geesse amanta kottaa deemna anillee nafu mee inumaan argaa nafu anillee nan deema sinuma wajjiniin hin deemu. namni kamuu otoo danda'amee calqabarratti dhimma isaa gara mana murtiitti qabatee dhufuu baateen filatama. Sababni isaa duudhaa jaarsummaa qabna, safuu qabna, jaarsa biyyaa qabna. Jaarsa biyyaa biratti immoo dhugaan hin dhokatu. Kun milkaa'uu baatee gara mana murtiitti dhufuun dirqama yoo ta'e immoo kaffaltii abbaa seerummaa seeraan beekamtii argate kan nagayeen seera qabeessa ticcitu dhalatti kaffaltiin sinirraa barbaadamu tokko illee hin jiru. Gonkumaa jechuudha. Mana murtii keessaa nama qabaachuun fira qabaachuun isin hin barbaachisu. Gaafuma manaa baatan karaa qaxxaamuraa mirga keessan argachuudhaaf yaaddaniin dhufiina. Karaa kamuu jechuudha. Gaafuma manaa baatan ragaaf seeraanan dhugaa koo kabachsiifadha jedhaati yaadaa manaa ba'a. Kanaan alatti yoo rakkoon sin mudate sirni komiitti dhiyeeffatan manneen murtii Oromiyaa hunda keessatti diriiree jira. Deeskiiwwan odeeffannoo manneen murtii Oromiyaa keessa jiran ol seenaatii odeeffannoo irraa fudhaa. Dhugaa fi dhugaa qofa qabadhaatii koottaa kana dhaamsi keenya. Ulfaadhu gooftaa. Maseena koo gurguruudha dhaabee. Siin jennaan odoo siin jechu baadhee gurguru. Haqaaf haqaan koottaa mana murtii walii gala Oromiyaa.